Kaayoo kenna inni amma mootummaa garagalchuu miti. Haasawa isaa kaleessa kitaaba hin gaabbu yeroo eebbisiisu Jawaar Mohaammed kan dubbatedha. Fakkeenyaaf eeginni miidiyaa irratti deebi'ee waa katabuu fi miidiyaa irratti dubbatu eegalee kaayoon isaa yeroo hundayyuu mootummaa diiguudha amma gartee mootummaa Oromoo kanallee diiguu fi kajedhu warri mootummaa deeggaranii fi namoonni birootis inni dubbatu. Akkasuma gaafiilee ciccimtuu gartee kaleessa Jarmanitti inni gaafatamee fi deebisaa inni deebise akkaataan adeemsa isaa hedduu kennaaf galee laata kajedhuan kaleessa guutuu viidiyoo isaa hordofaatiin ture akkasuma gartee kitaaba isaallee dubbisuu waan eegallee waan irraa hubanne irraa jechuudha. Ana Abduu Mubarak Biraahi bagara deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan isin jira. Wanni hojjetame tokko jaalatamullee sodaatamullee dhoorgamullee hayyamamullee gadi bahuun isaan oolamu eebbi kitaaba kanaa hin oolamu jedhamee namoonni hedduun irraa dubbachaati turan eebbi kitaaba hin gaabbu jechuudha. Kaleessa ifatti eebbisiifameeti ture. Jarman keessatti warri Jarman seenaadha hojjete. Galmi guutee bakka dhaabbatan bakka taa'an wal hanqataniiti dhaabbanni guuteeti bakka taa'anii bakki dhaabbatan guuteeti bakka taa'an wal hanqataniiti tara akkasii wal jala seenaati turan jechuudha. Galma guddaa jedhanii isaan yaadan qabame akkasumattuu bakki taa'an hanqateeti haala saniin geggeeffame jechuudha. Eebbi kitaaba hin gaabbu jechuudha. Akkasuma gartee biyyoota garaagaraa keessatti faca'eeti jira kitaabni kuni. Akkasii warri Jarman ka gartee carraa jalqaba banuudha kan argate akkasiin gartee eebbisiifatee seenaa galmeesse jechuudha. Waan nama ajaa'ibsiisu viidiyoon suni sa'a 24 keessatti bara miiliyoona 2 oliin daawwatameeti jira jechuudha. Liif sanirratti nama gartee gara 25,000tu laalaatiin ture jechuudha. Warri gartee Jarman baga gammaddanii baga itti milkooytan jenna. Akkasuma gartee Jawaaris ifaajee yeroo dheeraa akkasuma gartee gufuu guddaa booda wanti kun gartee qilleensarra oolee amantana gartee biyyallee seenee biyya keessatti illee akka gurguramaatiin jiru. Asumaan ammoo gartee warri biyya keessa jirtan kitaabni 1,000 ol hin bitinaa jedheeti jira. Jawaar ergaa kana dabarseeti jira. Warra qooduuf jumlaa ka kenninee fi 800 akka fudhatanii 200 irra kaatanii kumatti akka gurguranidha. Yoo waan gartee tiraanspoortii faa haga xiqqoo takka waan akka 100 takka 2 jechuu isaati irra kaatan malee sanii ol dabaltanii hin bitinaa kumaa ol namatti hin dabarsinaa yookiin ammoo waanuma tiraanspoortii tika 100 takka 200 akkas yoo ta'e malee jechuun kitaabni asiin jiru akkas jedhamee as keessa gartee shaqqalaan kan ittiin taajiruu barbaadu akka isin hin gowwoomsinee fi akka tasaa namni viidiyoo kiyya kanallee dhageessan jechuudha. Itoophiyaatti duuba birrii 1,000 takka Keeniyaatti shilingii 2,000 jechuudha. Mallaquma Itoophiyaa 2,000 jechuudha. Waluma qixa mallayni isaa xiqqoo shilingii turre guddoodha yuunatti fakkaata. Biyya alaatti ammoo doolaara 50 jechuudha. Kanaan jechaa jiru kun beeki waan Jawaar maxxanseedha waan Jawaar katabe'an isiniif himaatiin jira jechuudha. Akkasuma ammoo gartee ijoolleen biyyoota Arabaa keessa jirtanis hunda keessan isin biraan gahaa jedheetira. Amma namoonni hedduun fakkeenyaaf kitaaba kana akkamitti argadha akkamitti bira gahaa akka jedhu amma namuu gartee karaa adda addaatiin gaafachaati jiru jechuudha. Isiniin biraan gahaa akkaataa itti isin bira gahuu mijjeessaati jirra. Nu obsaa jedheeti jira. Tana ergaa Jawaar dabarfate jechuudha. Itoophiyaa keessatti illee gartee akkasii gurguramaa ka jedhe isa. Eessaa argannaa bakka kam jiraan anan gaafatin waan Jawaar jedheedha. Yoo dandeesse karaa ittiin argachuu dandeessuun isarraa odeeffachuu dandeessa jechuudha. Wanti yoo gartee waan himamuu danda'amu taatee information arganne isinii himna. Kasanirraa fi ammoo ani eessa argatta achi argatta akkas argatta wannan irraa beeku jiru ka Itoophiyaa keessaa jechuudha. Kitaaba kana amma dubbisuu eegalle jalqabbii irratti iyyuu waa meeqa argita. Kitaaba akkana jechuun kitaabota gartee afaan Oromootiin barraa'an kitaaba fakkeenyaaf Maddammarii ka Dr. Abiyyi barreessillee dubbiseetiin jira. Akkasuma gartee kana afaan Oromootiin barraa'anillee hedduun dubbise. Kitaaba kana gartee wanti adda isa godhan haga maatii ka keessatti arge jechuu kiyya garaa xumurre dubbisneen xumurre. Dura tokkoffaa afaan Oromoo akkamitti akka inni gartee Jawaar yeroo achirratti haasa'u irra guddaa karaa Harargeetitti hirkata loqonni isaa jechuudha. Kitaaba kanarratti garuu jiddu galeessa jechuudha. Nama hundaafiyyuu akka galutti yeroo hedduu kitaabni yeroo katabamu loqoda godina tokkooti ta'a. Loqoda godina tokkootiin katabama. Hunduma kitaaba afaan Oromoo haga dubbisetti jechuu kiyya kitaaba hedduu dubbisechuu hin danda'u nama gartee hedduu dubbisutu jira. Keessattuu yeroo har'aan tanaa Feesbuukni, Tiiktookii fi Yuutuubni waa dubbisuu nama dhorgeeti jira. Haga dubbisetti kitaaba akka kanaa afaan Oromoo jiddu galeessa ta'e kan gartee ati loqoda naannoo kamiitillee jettee himuu hin dandeenye kitaaba akka kanaa argeetiin hin jiru jechuudha. Haga ammaan argeetti kan dubbisee waan tokko waan gartee natti tole isiniif hin qoodaan guddaa ammoo kitaaba akkana guddaallee argeen beeku fuula 500 laalaa genne ga'u jechuudha. Waan ati dubbistee yeroo gabaabaa keessatti xumurtuu miti. Waan amma namni keessa utaalee fuula 80 90 100 200 300 maxxansu kana dhugaan seenaa. Haga quraanaa gaanii agartaniini akkasi waan keessa jiru waa hedduu suuta isiniif hin qoodaa jechuudha. Biraa Jarmanitti gartee kaleessa kitaabni kun yeroo eebbifamutti waan kitaaba kanarra illee jirre haasawa inni kaleessa godhe tokko irratti jechuudha. Gaafiilee namoonni gaafatan saniif illee deebisaa yeroo kennu. Viidiyoo dhaabbatee haasawee sanii fi kan lammataa ammoo kataa'ee gaafii uummataatiif deebisaa kenne san keessatti jechuudha. Viidiyoo isaa kan dhaabbatee gartee galatoomaa haasawee santi kan osoo gadi hin taa'in gaafii uummataatti osoo achi hin dabalin achi keessa haasawee keessatti dhiyeenya kana waa dubbatu eegallaaniin jarri rifatteeti jirti mootummaa diiguudhaaf deemaa jedhaniiti dubbatu. Garuu nuti mootummaa diiguu miti amma karoorri kiyya kan ammaa mootummaa diiguu miti bakka san hin jirru. Sayyoo barbaanne mootummaan akka amma jirtu kanatti dhiibuu yuun barbaachiftu isiinuu jigaati jirti akka nurratti hin jiigneedha. Maqaa Oromoo qabattee akka nurratti hin jiigneedha.
kaayoon kenna kan amma ka jiru. Kama inni haasawa kana godhe deebi'anii fakkeenyaaf amma gaafiif deebii san keessatti illee amma namoonni hedduun gaafata yoo isin agartan yeroo ni gartaa'ee gartee carraa gaafiif deebii uummataaf kennan san keessatti hoomanu namoonni gartee bakka adda addaatitti jiran biyya keessa illee bakka adda addaatti yoo namu fakkeenyaaf mootummaan kun mootummaa Oromooti isin obboleeyyanii ammallee gartee akkuma gaafa wayyaanee san karaa walitti cufuudhaaf qeerroo walitti duulchisuudhaaf akkas deemtanii ka jedhu gaafachaa turan. Kaayoon kenna mootummaa diiguu miti jedha jala muree afaan Amaaraatiin illee dabarseeti jira isa kana jechuudha namoota hin galiniif bira dhiifama ka. Mootummaa kana akka mari'atuudha gadi taa'ee akka nagaa buusuudha. Kana jechuun maaliin yoo lolaan itti fufte lolli maal ta'a fakkeenyaaf amma biyyi takka yoo lolli keessatti deeme maal taati biyyummaa nama biyyattiin irra jabduutu jechuudha akkam taati yoo lolaan itti fufte jechuudha. Kanaafuu lolli dhaabbatee akka gartee waliin mari'annu hundinuu akka gartee gara mariititti dhufu biyya waloodhaan akka bulchinu waggoota lameen hidhaadhaa baay'ee ka callise kana itti hasaasaati ture jedhe. Hasaasii sana hasaasni dhagahamuu dinnaan amma itti lallabaa jira jedhe. Lallabni kunis ammoo yoo gartee kan dhagahamuu didu taate kana caalallee itti iyyinaa jedhe. Yoo jalqaba Johar eegaluun akka gartee wanni pirootestii akka gaafa dura namni hedduun san eegaa ture beekti. Ammallee gadi bahinuu jechuu deema karaa cufinuu jechuu deema akkasi gabaa maal akka lagannaa jechuu deema amma dubbichi akkasii miti jechuudha. Harka micciiree gara dimokiraasiitti as fiduudha. Gara dimokiraasiitti as dhufuun ammoo siifis anaafis isaafis nama hundaafiyyuu faayidaadha jechuudha. Ka bulchuufillee faayidamaa jechuudha. Yeroon gartee fakkeenyaaf ebaloo akkas godhee ebaloo waggaa 20 agas bulchee ebaloo waggaa 30 bulchee baalaa taraa baalaa gizee wanni jedhamu kun hafee biyyi akka gartee gara dimokiraasii ammayyaa amma namoonni hedduun gaafa dhiyoo kitaabni isaa dhoorgamu san Keeniyaallee biyyuma diktaatar akkasii faasiyanii waa'ee Keeniyaa fa'aa dubbataa turan jechuudha. Keeniyaan siyaasa diktaatarummaa fedhii mootummaa yookiin fedhii paartii tokkoo fedhii nama tokkootiin deemu san bira ata guddattee siyaasa ammayyaa addunyaan itti bultu kana akkasitti gartee filannoodhaan wal bulchuutti jiran jechuudha. Filannoo irratti dijitaala gartee akkuma kan Ameerikaa sanitti televezyiina keessan laaltee eenyutu mo'aa jira ebaluu 50 ga'e 20 ga'e 30 ga'e jettee akkasiin jechuudha kan isaan filannoo isaanillee kan ittiin adeemsifamu. Afrikama keessa iyyuu isin jechuu barbaadeeti. Warri biyya bulchaatiin jiru duuba ni fudhata isaanis taraadha baalaa taraa kaleessa wayyaaneedha har'ammoo podiyoo ta'uu barbaadu duuba summee eenyu faayidaa qaba fakkeenyaaf ka deeggaruuf faayidaa ni qaba. Ka mormu qofaa miti barka deeggaruuf faayidaa ni qaba amma fakkeenyaaf akkasuma jechuudha. Wanti lubbuu namaa baasu bara akkasii ebaluu dubbate akkasuma ebalu dubbate hidhi ebalu gartee akkas godhe kana godhin mee eessaan nama gaafa kenna namoonni hedduun gartee mootummaa madiiguu qofa yeroo hundaa mootummaa madiiguu qofa ka jiru waan akkasii yaan akkasii waan deemaa jiruufidha. Nama hedduun argan yoo gartee Abiyyi illee achirraa bu'ee Jowaar illee bu'ee namni maali garaagarummaan isallee maalitti beekna yoo inni illee achirraa bu'ee akkas ta'e yoo inni illee achirraa bu'ee akkana ta'e jechuun waa'ee nuti beeknu kan baafame fakkeenyaaf Mallas bu'ee akkas ta'e Abiyyi bu'ee akkas ta'e Jowaar bu'ee dubbiin Jowaar Marroo Mararaa Biraanuu Abiyyi Shimallis jechuu miti. Sirni kuni kan gartee Itoophiyaawii ta'uu qabaadha. Kan dimokiraataan uummanni waraqaadhaan filatu. Dimokiraasii kan addunyaan qarooma ittiin deemaa jirtu san irratti tarkaanfatuu qabnaadha. Akkaataan adeemsa isaa malee Abiyyi gartee achirra naa bu'u anatu irra koraa miti. Ammoo warri biyya bulchu yookiin ammoo gartee mataa jabaatee maaliif gartee nuti isaaf handa jennaan nuti gartee carraa arganne kanaan fayyadamneetu baan ukkaamsine akkasumatti itti fufna uummata akkallee fiduu inni jedhan yoo deemamee dhiibbaan irra gahamuu danda'a sun isaani sun fakkeenyaaf abbatu uf maraa bofni akkuma jedhame sanidha. Akkaataa inni gartee kaleessa haasaa'u godhee san irratti. Fakkeenyaaf amma biyyi teenya osoo dimokiraatawaa taate amma waa'ee kitaaba fakkii Jowaar biyyarraa bahee bakka biraatitti ni eebbifata. Waanuma fedhe haa jiru yaadami kitaaba kana keessa wanni jiru beeki yaada jecha beeki as keessa rasaasni jiru yookiin ammoo as keessa fanjiin awwaalamee jiru kitaaba jechuudha. Silaarran tana kitaaba kana anumaa fi si waliin eenyuun jechuudha kan mootummaa deeggarus kan mootummaa hin deeggarres kan Jowaar deeggarus kan Jowaar hin deeggarres abbaan barbaade hundinuyyuu dubbiseetiin hin taane bakka kanatti kun akkana jedhe kitaabni kun bakka kanatti sirrii hin jenne akkasi jedhee silaa qeeqaa dhiyeessa jechuudha yookiin ammoo kan maddammariitiif kan ol bira qabee maddammariin kun kanaan kana caala kanatu caala yookiin ammoo kanatu kan maddammariidha caala jedhee wal dorgomsiisuu yaadaan falmu haala akkasii ture jechuudha ammas dabalataan fakkeenyaaf ahaduu irratti gaafiif deebii inni godhe irratti Jowaar fakkeenyaaf kaleessa barreessee ture gaafiif deebiin gartee ahaduu waliin boone akka hin dabarre waan uggurame fakkaata yoo uggurame ammoo warri miidiyaadha ifatti gartee ibsa gabaabaa yookiin ammoo yaada gabaabaa katabuudha qabanii akkasuma gartee yoo uggurame beeyne ammoo kabira kan waraabameetiin jiru nuti karaa miidiyaa biraatiin gurra ummataatiin kennaa ka jedhudha waa'ee deeggaruudhaa fi deeggaruu dhabuu keessaa bahe sun dhoorgame Jowaar nama siyaasaati gaafiif deebii miidiyaa san qofa waliin haasawa san qofa isaanitti kenneetii miti kadhiisu koppiin isa birallee laazima jiraata jechuudha amma inni kama gaafiif deebii godhame san miidiyaa biyya alaa jiru wahii fuudhee yoo kenne miidiyaa barbaade kama dhuunfaa OMN matti fuudhee yoo kenne gurra ummataa gahamuu gahu mi'aama fakkeenyaaf mootummaan dhoorgummee maaliif faayidaan isaa
anama yeroo takka bar Jawaari miti anuma wallaala kana una ajaa'ibsiisa dhugaa dubbachuuf wanni dimokiraasii jedhamuu fi qananii akkana kana jira kee yeroo hadhan tana fakkeenyaa fi waanuma sooshaal miidiyaa irratti dubbatu namni Facebook, YouTube, TikTok makana irratti waan dubbatu namni biyya keessa jiru akkamiin dubbata biyyoonni biraa ammoo miidiyaa kanneen dalagaadhaaf namni achirratti maal dubbata osoo hin ta'in miidiyaa kana irratti dubbatee namni akkamiin galii argata lammiileen kiyya akkamiin irraa mallaqa argatanii akkamiin gartee anaafis gibira irraa kafalan waan jedhudha biyyi biraa kan itti fayyadamaatiin jirtu haga seera hin cabsinetti waan fedhe dubbatee mallaqa akka irraa argatu TikTok irraa waan fedhe dubbatee mallaqa akka argatu YouTube irraa kanarratti deebitee jirti siin jechuu barbaadeeti qaroomni garuu nuti hoo miidiyaa irratti waan dubbatamuyyuu amma YouTube irratti akka dabarre ugguran jechuu fakkeenyaaf ka haduu kana jechuudha. Waan kana isin tuqeef maalinni waa'een amma dimokiraasii jedhu dhiibbaan gartee amman tana Jawaar akka adeemsa isaatitti ni milkaaya hin milkaa'u ni danda'a hin danda'u waan biraati harka miciiree gara dimokiraasiitti fiduu jarri Oromoodha maa wal qeeqanii maaliif gartee inni mootummaa diiguutti fiigaa inni maaliif gartee hin cal'ifne mee kamtuurra faayidaa qabata amma deeggari feetu mormii ati ofii keetimee of gaafadhu kamtuurra faayidaa qaba mootummaan kun yoo harka micciiramee gara dimokiraasii gara hundi waliin bulchuudhaatitti gara sagaleedhaan sagaleetti namni siyaasa waliidhuun siyaasa wal ajjeesuun haalli akkaataan amma biyya keenya keessatti deemaa jiru kun hafee hundi yoo waliin biyya bulchaniidhamu amma kamtu irra mee ati sirriitti fakkaata amma ta'uu barbaadde deeggari bakkuma feete yoo dhaabadhu sin jechuu barbaadde kanaaf waan kana keessa ni tuttuqe nama siyaasaa qofaame anaati illee yoo ija qabaanne yoo gurra qabaanne yeroo garii deeggarsaa fi jibbaa keessa as baanee yoo laalle nutti mul'atuu danda'a jechuudha inni kaan ammoo gartee akka waan iccitii jaarsaa fi jaartee ho'isaati akkami gadi bahanii miidiyaa irratti haasa'an alagaan nu jidduutti gammadde ambi nu jidduutti gammadde siyaasa baroontichi akka garanatti dhufuudha siyaasummaan guutummaanuu jechuudha. Kanaafuu akka adeemaatiin jiru isa kana isin jechuu barbaade sana abduu moobaala biraa hanga qophii biraatti walitti deebinutti nagaan naa tura.